akhira dubbii maal jechuuf fedha warroonni akkas yaaddanii roozaa Musafaa harkaa baafna jettan hin eebi jettan yoomuu dhiirallee haa ta'u dhiiras haa ta'u shamara haa ta'u ni eebi jettan an abbaa wajjin waa hedduu haasa'e ammuma tana abbaa wajjin waa hedduu haasa'e ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu bakka isin jirtan nageenya haa jiraatu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya baga nagaan jiraattan hundi keessan wajjin asmaanii kan jaalattanis kan jibbitanis hunduu galatooma. Akkuma beektan erga faffacaanee kaanee daraartuun illee gara erga baanee walitti deebine alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yeroo namni bi'iznillaahi akkana godha jedhu yeroo tokko sababa xiqqoo yookaan muktii xiqqoo takka rabbi si afuu fideetuma xiqqoo waan sanirra duuba si deebifti. Kana maaliif jedhee namni yeroo baay'ee akkuma hundattuu yookaan rakkinni wayillee jiraatu beekumsas haa ta'u wallaalumsas haa ta'u namni jaalatee bultii fi tanan diigu. Almuhimmu kabajamtoota hordoftoota kiyya. Hunduunuma rabbi fedhe jechuudha. Yaa muraasota booda warra roozaa dhayna jechuudha. Rooza bilbilee waa'ee tokko waliin mammari'annee tole illee jennee hindinne asitti mari'adheetuma sii deebisanaan jettee guyyaa lammaffaa moo sadaffaa yoo ani dhaqu itti bilbilu. Uuma jedhe maali? Eenyu taggatanii taan deeffatanii taawwanii godhan. Rooza guyyaa duraallee masaanullee waliin jiraadha daraartuun rakkoon qabu isii wajjin akka feete jiraadha jettee ammoo si'uun beeku naan hin jettu animu si'uun beeku ayyee rakkoon qabu inshaallah khayrii jedheeti warratti illee bilbilee warri sammuu dhibaa keenyaan ni lolaniini warri na jaalatanis abbaan durarraa na beekachuudha. Sanifan durumaayyuu akka sarraatanyaatiin na laala warri kennallee akka warraatiin na laalan jechuu eegalte warraanis jechuudha. Anaan ammoo inni ageettanii almuhimmu kalee ol baatee viidiyoo muujuu arrabaan ila'a. Akaakayyuuta keenya abbaa torbatti kan beekneef ka beekullee arabsite marmaafuu rakkoon qabu ittilleen aaru. Mustafaan yeroo waliin deeman makiinaa caccabduu takka qaba. Makiinaa caccabduu san nama dura seenaa roomaansiin beeku ayyee rakkoon qabu roomaansiin illee beeku haa jennu. Makiinaa caccabduu san illee hin beektan isii bitee dura kennee fi caccabdu jetteen harka diddee jiitoor Saayidoo san malee jettee jechuun kaa humnaa waliin tarfaan katanii tuni waan humna kiyyaati. Saayidoon jiitoor guddaa san biteefan sanin bitu osoma qabaadhe iyyuu namaan morkuun akka karooraan deema malee namni namaan hin morku rabbi isaallee kenne ammallee haa dabaluufi nullee haa kennu. Garuu ammoo akka ebaluutitti dirqama ta'uu qabdaa jechuun hin taatu. Ebaluu akkana jiitoor qaba ta'atimaa fi yaares caccabduu tana jetteen harka diddee jechuudha yeroo sanii. Almuhim makiinaa caccabduu takka tokkana akkana yaa jamaatul kheer namni gaarii har'eetu yoo qabaate islaa ittiin arrabsamuun qabu. Isin fayyaalummaa kana haasofti ilaal fayyaalummaa kana akkasuma beekti ilaal beekumsa isiitti akkasii. Silaa osoma jaarsi isii roomaansii beekuu baate gabbaateen himtu yoo wal dhiisanillee anaaf akka keessaan natti himti osoo dhugaa taate jechuu wanni sun. Nuti alhamdulillahi namni hundi na beekaa fuuluma kiyya kana akkuma kiyya kanan na beeka malee waan hin ta'e hagam beeku hagam barumsaan baradhe namni na beeku hin jiru hagam isini galeemi ani warra kitaaba jismiin akkana laalee namarraa qara'u baradheeti ammas hisaabaan ittiin geenne. Dubartii akkana laalee irraa faama jechuudha jaalalaan taatee roomaansii sanis haa taatu kitaaba jismiin warra qara'e jechuudha. Garuu kitaaba jismiin keessatti seera qaba kitaaba yeroo tokko kitaaba jismii fi shari'aan wal faalleessa. Ni beeytanii anaaf roozaa rakkuma qabdeetti yeroo baay'ee fayyaalummaa qabdaa dhiira baay'ee hiriyoomtee maal goggoota waan kanarraa gaggabaabadhu waan akkanaadhaanii meeshima jedhaa achumaan kutti ka telefoonaa jalaa fudhatee dirqiin anuutume irraa baaseeftu jira.
hedduu jira walumaa galaan hin beektanii kan isin beektanii warri baajaajii illee guyyaa meeqa waa jalaa haatan. Fayyaalummaa isiiti dhugaa feena miidhamni isii kanaan gahe fayyaalummaa isiiti. Anammoo ammallee dharraabsu waalleen jedhuuni ni kabajas guyyaa duraallee walaa lollu an roozaa guyyaa san waa balleessiteedhaaf isii hin lolle hin jibbine haa qajeeltuuf guyyaa sanis jechuudha garuu qajeellamsi gaa afaan walamaan yookaan batii ofii beektee fa'aa sirrooftee fa'aa se'ee malee as geenne. Garuu bakka kana hundaa namni ga'e nama waan beeku jechuudha. Warri bakka kana hundaa isiillee ga'e. Isiillee nama inshaallah jechi tokko sammuu isii keessatti ga'ee guddaa taphatu roozaan yoo namni jechuma tokko waa jedheeni Mustafaan nama isaa ol dachaa 2-3 makiinaa akhir moodela dhumaa kanarra siibitu jira nama akkanati bareeda akkanaa kanati maal akkanaati ati akkanaati. Walla akkasii ta'e wallaa jedhaatu wanni taati yoo xiqqoo dubbiin sun dhugaa ta'uu baatte tiktook irra ol baatee bootti nama kana gara laafellee nama kan fayyaalumellee argine garuu ammoo warroonni jara deemtanii warra na jibbu yookaan warra isii jibbu malee walumaa galaan lamaan kana malee hadafa wayiitiif walumaa galaan maslahii wayii jidduun argattanii reen teessan ammoo isin dabdii jalaa hafaa jama. Anamma ebalullee ni beeka ebalullee sirruma beeka takka fa'aa dhiisanii ni mukalaasa ebalullee nima beeka garuu ammoo maqaalleen dhawu. Hiree teessan isin dabaa hiree namaatti hin taphatinaa isiniin jedha. Garuu hordoftoota keessaa nama hedduutu dhuguma Mustafaa nama akkasiitti nama jaalalan beekne Mustafaa wallahi kasanii oliitu jira. Kana oliin hedduma jira nama kamuu caalaa akka nama kamuu ka caalu jira namni walirra suba rabbi yeroo uumu nama kamuu kam caalchisee uume jabaa tokko yoo argite ka isarra jabaa uume rabbiin ebaluun hin beeku nuti jabaadha laafaadha ofiin hin jedhu alhamdulillah garuu haga beekumsa keenya saniin haga shari'aallee ni beekna namummaallee roomansiin tuni ammoo ka hin beeknallee ofiin hin jedhu wallaallee ammoo hin jedhu laa abbaa kamiyyuu olitti isiniin jedha abbaa kamiyyuu olitti suni maqaa balleessaadhaaf namni yoo waan jedhu nama diimaa tokkollee yoo arrabsuu fedhan bar diimaadha inni midhaagaadhaan jedhaniini waama biraa itti baasanii arrabsan malee jechuudha. Akhira dubbii maal jechuuf fedha warroonni akkas yaaddanii roozaa Mustafaa harkaa baafna jettan hin eebi jettan yoomuu dhiirallee haa ta'u dhiiras haa ta'u shamara haa ta'u ni eebi jettan. An abbaa wajjin waa hedduu haasa'e ammuma tana abbuma tana abbaa wajjin waa hedduu haasa'e ture. Abbaa wajjin jechuudha. Dhugaa feenaan abbaan baay'ee na jaalata. Mataa kiyyarra jira. Illee ni kabaja. Akka sodaatti yoo sun ta'in dura nama wal beeyne kan kana akkuma faamilii akkuma wayiitti kabaja isiniin galeeni. Soroo zaayyuu naaf kennuu baatanii iyyuu durumayyuu wal kabajnaa wal nama jabaadha durumallee biyya amanitti illee kaa nama umriin illee nama yaadaatis waa hundaan walumaa galaan barumsas qabu. Kanaaf ammoo roozaan ammoo fayyaalummaa tana qabdii fayyaalummaa guddatti nama miitii fayyaalummaan guddatti nama hunda dhugoomsiti hiriyaa badduun saahiboomti. Asumaan ammoo warroonni gisee san isiidhaan Mustafaan siin ta'uu jalaa hafeettaniin san takka takkaan illee ni beeka. Garuu yaadni keessanillee isiniif hin ta'u isiniifillee bakka hin gahu. Yoo bultii namaa diiguudhaaf ka'anii waa hedduu irra nama qarqaara shayxanillee irra nama qarqaara garuu ammoo jazaan isiniin kafalamtii guyyaa tokko jechuun akkamitti dagattan isiniif kafalamtii wallaa isinirraa kafaltii jazaan turtee guyyaa tokko hojii akkasii isiniif fiddi ka dhiirataatillee ka jaalattiin yookaan jaalalli namaatiin gargar nama baasuu yaalii gootu guyyaa wayii sirra geetti. Roozaan waan ofii na jaalattee wal jaalannee xiqqoo miidhamtee sababa kiyyaawwanni taatee waa jejjettee illee isiillee dhiisuu qabee kabajee akka nama wannaatitti horadhaa deeffadhee jedhe malee ani. Isiillee dhabee alhamdulillah kun tunna deebitee tana qad godhee qabee akka namaatti akkuma isiin jette san qad godhee horadhaa. Namni makiinaa bitanii fi nama harkatti uffatee katakkayyuu waan goone aboo raazii godhee haqa qabuun katakkayyuu waan goone maali? Silaa namni makiinaa sanuu naan bitiin mana kiraa kana keessaa baanaa birrii tana walitti qabnee goonee baankii irras goonee jedha nama bultii nama barbaaduuf akkanumatti jazbummamaa fi amma maal godha? Kataan iyyuu waan godhin taa walirra wanni dhiirri kofoo godhateedhaaf muyni illee yoo kofoo godhate
akka dhiiraa of haasofsiisaa bakka jette sanitti roozittii kenna si'ii fi jecha kana qofa takkatti si deebisa si'ii fi sharmutaadhaan si jala deemtu sanniinis jechuudha deebii kana sumaan dhageeffadha atis guyyaa duraa akka sareetti telefoona sirraa fuudhanii suuraa kee qullaa gabbaasuudhaaf gassi baafnanii hadiisa si godhanii birrii waan qabdullee sirraa akkuma tokko sarafanii booda keessa dhoorgatanii si tuman sani mukuma ati amma kofoo keessa muyinni illee ni jirtu jedhe santu qabrii jala bakka inni bu'ee baadiyaa ta'ee magaalaa ta'ee bakka inni jiru sii fidee akka inni lamuu maqaa kee hin dhoofne godhee gadhiise garuu ka alli boona nuun jedha qeen jaldoo buuku nuun jettii jedhanii mire akkasii dhiirumtiin afaanumaan ol baanii wannoo dubartii arrabsanii maal jejjedhanii see dhuguma ani yoo roozaan na bira geggeettuu waa baballeessitu irra baay'ee laxxuma godha laxxa gisee takka takka immoo anuma bira beekama waa balleessitu maali waan jedhu wallattumaa keenya feesisee manaan jetti kun isiin tajaajilu sana wal agati na tumtutti na shaatu faanaan jechuu eegalte akirra kamisaa waan kun jechuutti akkasii roozittii ta'e ammallee ani sin dhiisu giddi illee miti dirqeen illee miti dhiifa mallee si gaafadha jaalalumaan osoo jaalala dhugumaanuu roomansiisanii iyyuu beekuu baadhee dirqeen na barsiifatta malee anaa bultiidhaaf yaadu laal bultiidhaaf yaadu of duraaf yaadu yoo jedhu nama mustaqbala qabu jechuudha. Dhalaataan jala deemaa dhalaataan nama jala deemu miti soba maqaan balleessu jirta sanis osoo dhalaataan jala deeme guyyaa guyyaan ta biraa fuudhee galaan malee ani ta duraan na biraa baate samdeeffadhee isin wajjin tama dura cinaacha laafaa isin beeku keessa kiyyallee keessa isin beeku sandeeffadhee wanni hin godhu sis mataa kiyya irratti saniif illee asittiin aaru garuu ijoollee haraamsanni ijoollee sanniin dhiira haa taatu dhiira jecha wayiillee numa dhadhagaara tokkotu jala deemadhanii isiin illee numa diddee garuu isuma almuhim ilmoo haati sanillee ni beeka akkaan jaaladhullee akkaanaaf isii warratti illee dhaqadheellee ni beeka wallaahi jechuun ka baay'isanii haasawulleen hin taatu yoo qajeeltee obboleessa kiyya irraa gorte nagaan irraa goru yookaan illee salphatteetuma irraa gorta lamaanuma tana na biratti ilaal lamaanuma tana jechuudha. Takkuu jabummaa kennaaf nama laafatti hin buune nu garuu takku laafummaa kennaaf namni jabaallee haqatee nyaatee yookaan waan kenna miidhee hin sodaannu harkuma fa'a duuna malee yoo mana jabaatte sun akkasii roozitti atillee kana beeki warri keessan guutuu warri isii guutuu jechuudha asumaan warri guutuun ni beekanii haatillee mucaa akkasii miteetti naariin gorsi manaan jetti. Ani kaawwan dubbifnaa malee waliin dubbifnullee hin jedhuun kamisiinuu akkasumarra xiqqoo wal keessa xiqqoo raafinni jedhu kana. Akkasii gama isii nama maaliif daraartuu deeffattee ka jettutu ammoo xiqqoo baay'ee itti miidhamee an dura isii deeffadha jetteeti. An darachuu wama takka yaalli kiyya akkanuma saafeen qulqulluu kana. Namni yeroo deemu haxxala ahmartu jira karaa diimaa yookaan sarara diimaa. Jaartii tanaa karaa irra oofe irra deemti. Jechi kiyya karaa badii irra oofan laal qajeeltee karaa bultii isii akkana hin dabne ka shariyaa keessaallee hin baane qajeeltee jaartii qajeeltu taatee deemti taanaan akkanuma waliin deema waan qabu guutuu kennee fi kan qabne illee godhuudhaaf yoo danda'e yaala. Faashinummaa teekinooloojimmaa osoma jedhan haadha manaatiif abbaa manaa jalaa yeroo jarri bahuudhaaf uttaalanitti ammoo hanqat godheetuma garuma hundaan asumadhaan sararri diimaan kiyya. Akkasii alhamdulillah daraartuu agamma nagoo martii fayyitee inshaallah ni fayyiteedha yaada. Mana ni jibbisiise mana sana galuu ni jibbisiise jechuun jennaan kun mana illee argee fi jira mana. Alhamdulillah ittiin galle malee kaa mana amma walumaa galaanii waa hundi jijjiiruu jira. Akkasii kaan mana kaaroo zamaa dhiibnee kaa haarawaa kana barbaadanna. Akkasii hojjetoota hordoftoota kiyyaa isinitti illee dheeresse haqa obbi kenna xumura waliin turtan galatoomaa horaa bulaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.